Tole akkam jirtu? Nagaa ooltanii? Nagaa Nagaa jirtu? jirra. Dhalattoota asiitti isin? Ee, Ani ganda kamiiti? naannoodhuma kana ganduma kana naannoo. Ganda kam? Asuma boolee bulbulaa isin jedhu isa dugda duubarra bakkuma dildila kana akkuma argitan kana boolee bulbulaati. Ishee Akkan maaltu jira mee safara keechan naannoo keechan maal fa'aatu jira? maaltu jira jetteeti maaltu jira akkuma beekamu silaa beektus maaltu jira. Lafti gamarreeru kun mee ani eenyutti kanoo anan amma isinitti argisiisaa jiru kun gamarra inoo kaameeraadhaa isinitti argisiisaa jiru kun. Keenyuma akkuma beekamu keenyuma garuu keenyuma maal goonani Akkamitti kennitarree? hin kennine. Hundumaan fudhatan isa hundumaan fudhatan. Eenyutu fudhate? Takkatuu kunoo garana akkuma argitan taabota bu'e jedhu achitti immoo masqaliitu bu'e jedhanii isa garanaa kanallee goota darbe keessa ture taabonni bu'e jedhanii tuma beektuu kunoo ka'uu dide jedhanii asumaan asitti hafee Ishee asumaan asitti hafee akkuma argitan kana achi gadi bu'ees immoo bu'eedhan taabonni. asittis taabota bu'e? Achi immoo gadi siqeeti naannoo meetira 10 wayiitti immoo bu'ee achiis ka'uu dide. Achi immoo bu'ee gara gadii sanarrattis immoo asii gadis bu'ee akkasumatti immoo taabota 3 wayiitii bu'ee jedhanii ka'uu dide kumatti babal'ifatanii fudhatanii homaan kafalle. Nama ajaa'iba! Maal godhu? Taabonni maali lafa Finfinnee naannoo Finfinnee kanarratti naannoo keessan kanatti malee hin bu'u? Hin beeku sumatti iyyuu na dhibe anasi. Asuma jaalataa ta'uu rabbaa beeku. Asumaan asitti hafe biyya isaanii sanitti hin bu'u. Alaabaan isaan dibaa jiran kun maal inni alaabichi ani Itoophiyaattis miti inoo hin mul'ata laala as keessatti kaameeraa keessatti inoo gamarraa nutti mul'achaa jira lagaan gamatti. Ani eenyutti alaabichi beektu maal isin hin jedhan alaabaa kana waggaa diban? Maal inni beetakirsaanii jedhanii maal inni isaan beetakirsaanii jedhanii beetakirsaanii jedhanii malkuma isaatu maaluma beetakirsaaniiti jedhaniituma bakka hundatti dibanii san kun garas Gabreelii dugda duuba garasii tokkos akkasuma dibanii beetakirsaanii jedhanii beektanii isuma beetakirsaaniiti jiru. Dhiifama naa godhiiti Oromiyaa keessa jiranatti fakkaate amma akkan ilaalaa jirutti kun naannoo Oromiyaati. Alaabaa Oromoo dibamaan rakkoo qabaree. Anayyuu sanumatu na ajaa'ibe kan keenyan kun hin tolu iyyuu gaafuma uffata aadaarree uffannee ortodoksii guute Oromoon ortodoksii gaafuma uffatee illee uffata aadaa uffatee dhaqullee ofirra maal lallaalu keenya kun bari hin ta'u barbaadanii jara bichaadha kan achi keessa amartii maaree amaara kana warra sanii isaan uummata achi keessa gargare waaqessaa wayin dhageeyyuu akkas gara maaran mazooraa jedhu gara siyyuu ture kanuma kun alaabaa. Maqaan durii maal jedhama? Asii maaliin beekuyyuu maqaa isaanii maal jedhanii yeroo durii abbootii ta'uu waamayyuu maal jedhee sitti akkana beekta. Tole haa ta'u lafti asirraan mul'atu kunoo. Lafti kun kan abbootii keenyati. Lafti kan kana. Egaa abbaa qabas egaa gara fuulduraatti fayyadamuun hin beeku. Egaa namichi abbaa irraa du'e jedhu kan ijoolleeti. Niin sodaadha ammas taabonni jechitti bu'ee hin ka'u jedhaa laata jedheen shakkaa jirayyuu booda immoo bakkuma itti gallu iyyuu dhabne akka laga kanatti hin galleen sodaadhayyuu akka itti isaan asitti hin galle kanuman sodaadhayyuu achittis tarii immoo taabonni bu'ee jedhanii ka'uu yoo dide sodaadhee waaquma kadhachaa jirrayyuu. Tole haa ta'u yaada naa kenniteef galatooma. Galatooma.